شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نجبا متى خيجا هاجارو أنا مزيارو قبل هاجارو يروح يكون من الزيارة وروت عنكو قبل ورني قبل زيارني أنا مدير بلا خيجا بس قبل زيارو لا حواس خيجا خيجي أنا مزيارو قبل زيارو قبل بكا لم ينبض بعد والزيارو قبل والزيارة هذا جالدا بكا يروح مدة أنا ولما واقف كمان لما عنكو زيارو قبل mana baka sida ziyaru baka ada ziarah jadi bersira kare kalau saudi apa uji saudi dari mana di mana jadi gratis wah jadi dari dia untuk apa kita udah ada kita kau begitu arah dia arah sosial media awas ini bersih untuk kota dhagahiyaa namni qalbii waa hubatu dubbisi waan ergaa islaamaa dubbatu ragaa taatu yookaan ragaa sitta baatu diini islaamaa ifaalaa laa mul'atu bira yaa aja. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota fi hordoftoota keenya nageenya keenya kan onnee keenya raamadde bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jecha egaa ramadaana keessatti argamna. Arraan tana ziyaaraa deemu jira. Ziyaaraa yeroo jennu fakkeenyaaf ramadaana keessatti khayriin kan itti heddummaatu miskiina gargaaru fira gaafachuu wantoota akkanaatiin kan beekamu. Arraan tana immoo fira keenya kan hardiin jiru gaafachuudhaaf kan imala keenya magaalaa Galamsorraa kaane karaa hardiin qaxxaamuraa jiru. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Guyyaa jabaa kanaan nutillee dhaqqabata ziyaaraa ummata keenya harratana asii namni isaan dubbisuun jiru. Warri kun karaa isbaaltirra malee yaa'uu dide nuti dinnee har'a karaa kana yaane orma dubbisuu deemna. Kana gaa inshallah warra gaa orma sanis ziyaaree sababa barkatu nabbina haa godhu. Yeroo ammaan tana namni ollaa ziyaaruu dhiisee jira. Fira namoota dhukkubsatan gaafachuu dhiisee jira. Kanaan wal qabatee mee ergaa hawaasa keenyaaf dabarsitu maal jedha? Wallaahi gaa alhamdulillah namni keenya dur ummanni keenya kun ummata nagaa ture. Oromoon gaafa duraa ummata nagaa tokko haa soomana kana warra yaa'an ajaa'iba godhanii. Dhibamaa fedhe bakka fedhe gaafatan. Zamana eegaa silaa amantii fudhanna jennutti aadaa keenya illee faallessine amantillee faallessine jechuudha. Yeroo ammaa keessa yeroo hamtuu jira. Yeroo fira wallaale warri ollaa wallaale dhibamaa mana rakkatu malee namni dhibamaa gargaaru dhabamee namni rakkataa waan qabne gargaaru dhabamee duratti aadaa Oromoo keessatti odoo islaamummaa hin dhufin dura islaamummaan ooga dhufte sila aadaa Oromoo san dacha jabeessuu qabdi ture. Aadaa Oromoo keessatti Oromoo wal biratti waa nyaatu wal biratti elmattee aanan hin dhuytu dabaree jedhanii walii kennan yoo dabarellee hanqate horiin sun elmanii mana geessanii malee isaa hojjaa gurraacha dhugu isaa marqaa gogaa nyaatu Oromoo wal biratti nyaatu. Aadaa bareedduu san odoo qabnu islaamummaa rabbi nuu kenna. Silaa gaafa islaamummaa arganne kan akkam ta'uu qabna. Aadaa Oromoo san daran islaamummaa maal fidde? Aadaa Oromoo san daran namni ollaa ofii beela'ee bulu ati quuftee bultu iimaanan qabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuun jedha. Santu ture amantii islaamaa keessatti har'a gaasantu wallaalamee inshallah waan san rabbi nu haa deebisu jenneeti amma ziyaaraa sanii yaa'utti jirraa jechuudha. Egaa imala keenya guututti kan isin daawwachiisuun daawwattoota keenya kabajamu ammaan tana karaa walakkaa fidnee jira karaa xiqqaatu nu hafe kanaan wal qabatee nama jabaa tokko isin biratti argama. Duraan dursee maqaan keetii fi waan deemu jirtuuf kanas daawwattoota keenyaaf duraan geessu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم أما بعد إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إجا بقى قويا خبجة ما في جالة ما قويا دي دمي تقو هل كان أشهر الأواخر كان خيسا ولمانو صدر كابريدو زيارات أنا اللي كنا منين نتمانو ورت ملك وربنا هتاسي. آمين. إن شاء الله قويا أران تنا قلم سر راجلي دولة قرتي إيافنو في دعوتي إن شاء الله أبوليين كينيا مسلمة خارتنا انقم جرو أحوال الدين في أكاتان إسان إتي رمضان خان دبر سجر مال فكاتا جنة زيارة أفكان ديمو جروتها الحمد لله إن شاء الله وان أكنا خنا أكا أمانتي أمانتان إتنو أججي أرانتنا إن شاء الله هرديم دفني
sheekha keenya guddaa sheekha Amatu Hofitii wajji jirra. Akkasuma obboleeyyan keenya galamsoo huudillee nu jidduutti argamanii mee walumaanuu yaanii galamsoo arraan tana jiilli kun hardiim daawwatee jiini ji'a jabaadhaa keessattuu warreen amantaa musliimaa hordoftan bakka jirtanitti akka guyyoonni hagi kun isin hin dabarre guyyoota kana keessa namni harkaa wal qabdan sadaqachuu qabdan maallaqa harkaa qabdanirraa miskiina gargaaruu qabdan keessattuu warreen biyya alaa jirtan haadha abbaa keessan quba qabaachuu qabdan haadha abbaa keessanii dawwaltanii yeroo tana biyyi teenya haalan hanqina khafiifa harka qalleeyyiidha kanaaf ji'a ramadaanaa kana osoo iidatti hin seenne osoo kurnan kun hin baane obboleeyyan keenya ka islaamaa keessattuu kan amantii kana wajjiin qabnu kurnan kana keessa اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جيتشو هدومي سوق أبدن سورة الإخلاص يود أبدن يبدن قرآن الرا أما دي بسوق أبدن أكسوما حركة خيسان اللي ربي جلك أبتشوك أبدن خرنان كان أكف هيدم كانك أبن صدق آدن خبينو دعوة قدودان برسي سودان نمو أكا ججباني جيا هغا هفقنا خيري وليف آما خيري رد والججبسا أكترو أسمانين أمسا أبوليين كينيا كان أمانتا مسلمة خردني السلام عليكم يا بلادي هو فكينيا الحمد لله جنة ربي خالق كينيا محمد فدا ساكي سافدي ولينو كينيا روف كنه دين إسلاما أنعما جروف جرينيا أما ننولا فزي يا دول بركينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوت لك في الدنيا. أرانتنا اسم كردني. أقوم زيارة جند فرالا ولا في مجالا هرج مدفنين. إجا من هرج أقوم بيت إنما جالتني جالس عن ترانتي. إنما هدين تبين في سمي السودان. أما أنتنا قموا ما نتصلات مني هرج يكون وجودي بمسجد سلام نيجي عن فلاني يرى مسجد دفنو. أكو مغرتن كنا مسجد جل كمان تجرا مسجدن كباني مسجد جارو داف جل كمان تجرا أكو ما دعوتها جرتن خنا مو خن قدن هردفتو دخيني نموت أسكيس جران ولتي وان كبا ولتي بوزو في نمون تكتو كورين بيجي على جران وان كباني ولتي كبوداني خوان كنا أكا تجارة ما كنا قدو خن قد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبوليا مسلمة وان كان يرو إيجلو دوبا أكمله تهاودو مجرود أبوليان كينيا خبيه على قرتي جراني في خاص جراني اللي مسجد خنا جارنا جاني نومرياتني مثل اللي مريانيني ولي نوقا خاني جنو نيرا دريتا كارغني يجي أشرت مو ولنكم مسجد نوجارا هنجارو جتورات دو ولين دبي عبدي ربي إركنو ربي توجي إركنو أمالي إفربي تركني بودان ummattoota gartee musliimaa addunyaa guutuu keessa jiran kana waliin wanta waan darreetanaan eegalli jechuudha. Boo masgiidni ijaarrannu kun hamuhaatimo yaa jara keenya yaa ilmaan kiyya guddaan isaan keessaa ana maasha Allah tun ijoolleedha. Mee masgiidni ijaarru kun ka akkan aboo jazaa rabbi haa kafalluuf ijoolleen abadanuma fooqii malee hin ijaaru. Allahu akbar abadanuma fooqii malee hin ijaaru. أبداً من تجارتي هرفت قبل من ربي خنا إكنو ربي تيجي جوران نللي أون نتشيزني إتلي والإنسان يجي جور وقابا ندرو مسنين بوتا وقا كالمترا إبافر أرغان الحمد لله رب العالمين إكو مسنين إرتك الطابو إيقل نتيز غاسلا بيجي توبيا جراني بيتني وان كم ولد الدربيني أبوليان كن يجزا ربي جنة كان هاقل توفي أمالي ربي جنة كان هاقل توفي أمبلو في بلو لنجو ربي نبيخاني أرقاسي دوبا أمشير اسم دوبا جرا أمشير يجو لان جولين بيا ربا جلت تبيا فرنجي جلت تبيا خيسا جلت هندينو كناخي من اجتاني بتافي مرقا خنجل أبتاني الحمد لله رب العالمين دوبا ربا كجرون تنا نبان جتو الحمد لله رب العالمين أوفا سينجيني دوبا أوبيسي خنجل لين أمشير هماغا إركن مربيتين في تبافنا حال جون ولين ديمادا أسجيني سومنا غرتي رمضان برد دبري حكومة أكا غرتي ركوسة توبلات كمالا ما في خرافوري خيسا umarratti boolloqotu eegalle alhamdulillah arrammoo darrattus jabaattus guddattus duuba sheekha keenya Sheekh Ahmadiin Kajaamus
moggaa dhaabbatee bakka tanaan waliin geenye ani immoo jazaa rabbi isinii haa kafalu jedha. Waan biraa waan inni akka jiru hin qabu. Ni dandeenyaan ittiin seenu, ni qabnaan ittiin seenu. Ummatuma muslimaatii fi Allah keenya olaanatti irganneeti eegallee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma reefu sheekan keenya isinii himanitti hakamsummaa fedhummaa fi qabnuu fi kanaa wajjin waan kana akkamitti furree hawaasni keenya illee furamuu danda'a, dargaggoonni illee akkamitti diin kanarraa ibaadaa kanattis deebi'uu danda'a jettuun sababa halaala deemuuti namni hedduun sababa sanii ibaadaa dhiisuu irratti rakkoo sanii isa mudatee waan jirtuuf sababuma saniitiif inni akkamitti ofirraa jennee haane sheekan keenya fi asuma horeen wajjin jirtu kana dura nama haga tokko taanee eegallee dargaggoonnis namni gama mari'achiisne jenne akkami inni goona yoo goone bareeddu goona jennee sababa qarshii xiqqoo akka arganne duraan lafas hin qabnu turre taakka jennee haaratti bifa haarayaan lafas binnee lafa masgiida binne tana lafa tanas binnee bifa haara binnee masgiida hajaarru akkam hajaarru jechuu irratti marii gatteenye mariin itti mari'annes masgiida kam jaarra jennaan namuu kam mukaati moo haadha fooqi jaarra jennaan namuu fooqi jaarra jennee murannoodhaan itti seenne jechuudha. Yoo bareeddu jaarra jennee itti seenne haala saniin gaa buleeyyiin keenya bakka biraa jiranis as keessa jiran dura yaadumas uummata keessatti waliin eegas lafas binnee jennee booda taakka jennee waa hundaa buufnee eegalle fooqi jettu sanarratti walii galtee takkaan sagalee takkaan itti seenne deemnee jalqabarraa kaanee hanga ammaattis deemnee jirra. Amma isteeppiin lafaa bee amma gimbiin dhumataa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya faa ziyaaraa obboleeyyiin keenya bira dhufnee masgiida jaaramu jiru. Haratti dhufnee masgiidni kun dargaggoota ijoollee hardiimin jechuudha waan qabaniin bakka itti salaatan jalqabanii jiran akkuma jalqabirra ilaalaa jirtan kan. Kanaaf nuti waan qabnuun masgiida kana jaarree bira dhaabbannee xiqqoo qabnuun kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan hundi keessanuu warreen biyya alaa jirtan ni beektan khayrii dalagurratti namni isin danda'u hin jiru. Kanaaf warri biyya keessaa akkatti jalqabii kana waan jalqabee jiruuf waan qabdanii bira dhaabbatanii masgiida khayrii kana akka xumurtan isin jenna. Harmaatatti seenuuf deemnaa as booda ganaa waan guddoo nu barbaachisa. Hangana deemnus gaa Abduu Rabbiitii fi obboleeyyiin keenya kan biyya keessaa kan biyya alaa hedduu rabbi jisaa qabruuf hedduu nu gargaaranii jiranii. Hanga ammaan tanaa deemnee jira. Amma rakkoon bakka sana jirtu lafti bootalleen irraa dhiphattuudha. Akkuma reefu sheekan keenya tuqanitti bootallee dhiphoodha. Hangi binnee ammoo kaarimeetira 400 binneeti sanboodatti qolleetti kaarimeetira aga tokkotti daballee mallee amma waliigala haga masgiida ijaarre kana keesse ganaa waan guddoo nu barbaachisa waan ta'eef. Masjiida kana waan qabnuun ka afaan qabu afaanin, ka qabeenya qabu qabeenyan, ka humna qabu humna fiitin akka bira dhaabbannee masjiida kana xumurruu jenna. Masjiida kana ka xumuramu Rabbi nu haa godhu. Yeroollee yeroo soomana furaa jirra. Yeroo tun yeroo du'aa hin qeebalamtu. Rabbi nu haa xumuru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah gaziara arra hardi makuma dufneen huno masjida tokko kan eegalameetti dufne hawaasni akkan argutti waa masjida jaaramee xumurate hin qabuna fakkaata garuu tattaaffii masjida jaarachurra jiranii gizee laalluu huno hawaasni kun ala salaatu jirana fakkaatee masjidni isaanii garuu bu'uuraan lafaa ka'ee jira. Kana gaa insha Allahu ta'ala من بنى بيتا من بيوت الله بنى الله له بيتا في الجنة جتشجرة نمني الدنيا تنرى أسجرو من ربي توكو جاري ربي جنة خيستي من إساجارة جاء أبان هركا واك أبدا مسجد خنرتي هرماتني أكا أسكيسة هرماتني مسجد خنت أمره حواسني خيني بلان مسجد التقوى مسجد صدا رب الرجارة خجاء مخانا umurree akka hawaasa kanaaf tajaajila kennu jajjabaachuu qabaa jenna. Keessattuu warri biyya alaa jirtan akkasuma warri biyya keessallee nutilleen taanee hirmaanne masjida kana yeroo gabaabduutti kan tajaajila kennu godhuudha qabna. Jazaakumullahu khairan. Maalillee anuutti jabaatu rabbiin nurraa laaffifnaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diini yaa rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaani
رحمة ما كيسناني kanaaf immoo namni khayrii dalagachuu barbaadan hundi keessan masgiida rabbii kan magaalaa Hardiin keessatti namoonni waan qaban walitti buusanii bifa kanaan gahan akka xumurtan isin jechuun barbaadan. Kanaaf hundi keessan bakka jirtanii masgiida kana bira dhaabbattanii akka fiixaan baastan ergaa isin dhaamuun barbaada. Masgiida rabbii namni masgiida rabbii yaa'ee akka nama jannata keessatti mana jaarteeti. Kanaaf daawwattoota keenya kanneen biyya alaa jirtan hundi keessan waan kana irratti hirmaachuudhaan akkaawuntii ijoolleen biyya keessaa bante kaan amma as jalatti isin barreessinu kan akkaawuntii amma as jalatti barreeffama as jala jiru kana jecha isa kanarratti akka gargaartan isin jechuu barbaada. Lakkoofsa bilbilaa immoo isa kanarratti akka daawwaltanii jajjabeessan isin jechuu barbaada dargaggoota. كاري أمتا قلب فهم إسلاما جرى ربي ملك سيف صبري دا في استقامة خير جرى دبتي دلوني والإفداما إمامي سمامو في سلا يوم القيامة جيلين عندي كتبه ولي دبر سليمة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله قابلين كينيا مسجد التقوى مقالة هرديم وتلين جيلي قلم سرادو في داونة تتافين حواسة مسلمة مقالة هرديم جرو شباب في أبوتا كينيا شيكان كينيا هدونا مقام تشيسا أكا سينانو تهمانتي إفادتشي قويدو بتتاني شارع أفتاني لفدو ورتي صلاة ترو لغيني جرا قرتيقا من جد وجد نمني تتافتي إن شاء الله وان تتافتي فسنكون نما وان تهف رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكما أديسا أسرى خيستي دبتي مالجي تشجر بيتني الجنة جنني تيا هورينيز كيا هورين أن إسيني خن خنان جنة خيا بتدهجا خناف نمتي ربي هوري إسا هركا خاهي هوري سنين جنة بتشوك أبا namticha rabbi beekumsa isaa kenne beekumsa saniin gama waan kana nama afeeruu qaba. Namticha rabbi humna isaa kenne humna sanii waan kana bira dhaabbachuu qaba. Namu hulee dandeettii fi rabbiin irratti ogummaa nuu kenneen hatta warri viidiyoo marulleen akkanatti haala kanaan maranii naman dhagahin biraan gahu namu dandeettii qabnuun hojjenne akka harka tokko taane waan kana xumurru kunoo masgiidni ammaan tana akka kana fakkaata masgiida guddaa magaalaa Hardiimitti. Alhamdulillah haala kanaan sadarkaa tanarra gahee waan jiruuf sheekan hedduun gammachuudhaaf galamsurraa nama hedduu wajjin dhufne shabaaba hedduun nama hoggatti argama viidiyoo keessa hin seenin maleedha. Kanaaf gaa obboleeyyan keenya gammachuun teenya gammachuu teessanii warreen halaalarraan sooshaal miidiyaarraan sagalee teenya dhageessitanis kan du'aa'iidhaan nu bira dhaabbachuu qabdan du'aa'i nu bira dhaabbadha. Akkasuma hawaa harkaa qabdan xiqqaattee guddatte manni rabbii bakka yuttuu mana rabbiiti waan ta'eef biyyaa waliin daangessinu namu waan rabbi isiniif laaffise akka masgidu taqwaa keessa buufattanii akkaawuntii guyyaa borurraa rabbi bora fudhattan man banaa beeyta min buyuutillah banallahu lahu beeytan fil janna jannata keessatti illee rabbi mana isinii hajaaru warreen ammoo tattaaffii kanarra jirullee akka du'aa'ii geetaniif insha Allah akkuma arraan tana biyyee isarra dhaabbannee viidiyoo marree haala kana isinitti himnetti gaafa xumuramee afamellee gammachuu isaa insha Allah ka isin agarsiisnu taha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا الله إن شاء الله وبركاته دعوتو تخينيا أكما بيتان قرين قلمسو ود جيلا شيكوتي ججبون قلمسو راقي مقالة هرديم خيسا جرا مالتو مقالة هرديم اسم في ديشو دنديسا وانتي قدان نمني من ربي جاري دنيا فآخرت اللي نميركا نقمداتي يرون دا قمدا warra mana rabbi asirra jaaree guyyaa qiyaamaa guddaa san gaaddisa arshii la ta'u rabbi isinaa godhu. Kanaaf obboleeyyan keenya bakka jirtanii akkuma obboleeyyan keenya dargaggoonni sheekootiin keenya waan qabaniin dachii tanarratti jalqabbii hedduu nama boonsa qarshii isaaniitiin akkatti yeroo eegalan hedduu nama ta'a. Namni tokko yoo tattaaffatte rabbiin si rahmata si godha keessa barakaa si haa. Akkuma isaan nama tattaafatan kanatti obboleeyyan keenya kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa qofarratti xiyyeeffatuun qabnu nuti qarshii qabnuun waan loozirraa waan jimarraa jimaa yoo 500 qaban yoo 200 kanin loozio waan qabnura laslaasaa waan gonura yoo guyyaa tokko kanine rabbiin guyyaa itti aanu barakaa keessa si haasi deemee jiru. Kanaaf warreen rabbiin isinitti kanne hundi ka qarshii qabnes humnaan guyyaa tokko yoo solte rabbiin ajirti si hisaabee jiru. Ka humnaan qabnes yaadaan yoo bira dhaabbattan rabbiin ajirti si hisaabee deemee jiru. Kanaaf dargaggoonni keenya hundi
abaloo son jen hundi keenya gee mana rabbii kana waan qabnuuf waan qabnuun bira dhaabbanne keessaafu warreen biyya keessa jirtan manni kun mana keessan keenya jennee xiyyeeffannaa itti kennine osoo biyya alaa eegu qofa san taane xiyyeeffannaa yoo ati waan san itti baafte kiyyeetteeti kunuunsite yoo namni biraa itti baase man qarshii biyya alaatti itti beekta namaatti itti beekta malee waan hin jenneef tanaaf waan qabduun hirmaattee mana rabbii kana irratti hirmaatu qabda warreen asiin eegaltan hunda rabbiin barakaa keessa isin haa qabu akka isin jalqabdan kanatti rabbiin fiixaan isin haa baasu sheekootiin teenya waa hedduu haasawaa jirti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Masha Allah, masha Allah. Namoonni garaagaraa beektoonni hayyoonni akkasumas dargaggoonni sheekoliin yaada babbareedaadha kan isaan nu dabarsanii isinis warreen viidiyoo sana daawwachaa jirtan ajrii keessaa maaliif haftan wanni ajrii keessaa haftaniif hin jiru ajrii guddoon tokkoffaa yoo dandeessan gargaara yoo dadhabdan immoo viidiyoo sana sheer godhi namni as sheer gootee namni ati irratti sheer goote sun yoo arge gargaaruu danda'a waan ta'eef namni hundi waan dandeenyu bifa kanaan irratti tumsuu qabna. Galatooma alfaadhaa akkaawuntii ammas irra deebi'uudhaan kajalatti isinii barreessu kooperaatiif baankii fi intarnaashinaal baankii ka obboleessa keenya reefu isinii himesan ammas lakkoofsa bilbilaa kanaan isaan qunnamuu dandeessanii galatooma alfaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya gaarra bakka jirru magaalaa Hardii masjida Taqwaa jirra. Akkuma agartan kana gaa masjidni kun akkatti eegalame gaa jarri obboleeyyan keenya nu dura hedduu isin haasawanii jiran. Deebitee dhaggeeffattan. Ammaa nuti gammachuun masjida kana guyyaa qurunnanii jabaa ilmi namaa silaa mana fiituu dhiisee masjida galu guyyaan kanarra jabaan jiru jennee dargaggoo teenya tana jabeessuudhaaf isaan kan onneetti godhuudhaaf as dhufnee jira. Kanaafuu aamsi isiniif qabnu jara kana dura du'aa'iin bira jatu waan hundana wanne waan amalaaf isaa rabbi kadhatu. Inshaallah nutilleen maaliif du'aa'iin nama duubaanii qeebalamtii waan argama rabbi jee sallallahu alaihi wasallam isin warri fagoo jirtan qaceellee orma kanaaf du'aa'ii godhu rabbi mazaanii kana akka rabbi xumuruuf itti aansee eega du'aa'ii gootanii boodan waan rabbiin harka keessan kaa'ee waan rabbi isinii kennu diinagirra jechuudha. Akka gaamazinni kun bakka gahuuf inshaallah akka itti hirmaattanii jabaattan dhaamsa kana isinii dhaamna ammoo dafnee findhaa jettanii akka of hin hiffifne harki keessan akka immoo of duuban deebine jara kana bira akka dhaabbattan dhaamsa kana isinii qabna inshaallah gammachuu amurtadhu jiru tana isinillee viidiyoo tana daawwatuudhaan akka gammaddan isiniin jenna jabaadhaa rabbiin haa xumuruu fi halkanillee halkan jabaadha jara keenya kana rabbi gargaaree amma haa xumuree booda isaa warratti salaatu rabbi nu agarsiisu gaafa isinillee gammachuun isinii waraabna jabaadhaa isiniin jenna gaabboleeyyan keenyatu galamsorraa gammachuu masjida kanaatiif dhufneen isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi. Maashaallah obboleessa keenya gaa dhaamsa inni dabarsee namuu dhageenye jirra. Ni jammarame malee hin xumuramne bakki gaheellee argu jirta waan ta'eef amma hoo eefa as gahe namas qabeenyas ni barbaachisa akkamitti hoo gargaaruu dandeenya waan jiruufi. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لني بيتنا الراب كادات جيران خادات داتس وان كان ردي جري لافتنا كم شيء نريب خاسب بيتني الراب كم ما دي جيني غاني جيران يشوك باب ماتي بفهم مال تاني غرتان كانان بفوق إيتي مسجين نكون جمرامي الراب كتنا بورسا والبه أسجيه جريج الحمد لله رب العالمين. خناف جا إيجا أسجيه نجال كبامي بورسا غنا كون وارماتا لفاتو بنجرا غنا نقول أمني خمال بربادغا وان قدا أمة مسلمات الرأيغا جتشو أما غاون نغافة مالي أمة مسلمة خان بيخيف جروس خان بيوت عداد جرين نمن مسلمته أكما رسول الله صلى الله عليه وسلم جو من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة روا برا خيثتي ولو وصو منا هنكا منا شمبرو تو تكليته نمن ربي منا جاره ربي جنة خيسا من إسا جار إسا جو خانغا نمن مسلمة تاتي هندنو أنا مسلمتون الدنيا رجرتان هندنو نمن سغلي تادغو خافا لقود خيخا دغو وان كان برا دابني وان دندينيو يادا غارين خاوان قبدون وان دنديسين أكا مسجد خانا برا دابتاني غرغارتاني مسجد خانا بكان جيني إن شاء الله
إن شاء الله.